Ashamaar kafuunee jirra jirtuu ijoollee Oromoo bakka jirtan itti nageenyi waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jecha kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ganamaan biddeen tolchaa jira. Akkuma beekamu namoonni chaanaalii kiyyaaf addisii taatan haaraa taatan like share subscribe gochuun dagatiina. Hojiin abbaatti yaadeef xiqqaan qabdu isinii galeemi biyya galleettanii shaashambaa jechuun hin barbaachisu. Okay, waa meerraa baafadhee dhufa elanti yarraa deddeemuun barbaaddu isinitti mul'atu haara biddeenatiif annaa biyya galleettanii shaashambaa karaarra waan qabdan zana qabrar jettanii birrii teessan waggaa fixxanii maal hojjetan maal ta'an akkuma achitti daaraaf daakuu taatanii hojjettassani gaafa biyya galtanis daaraaf daakuu ta'a hojjedha birriin ni jira hojjettan jechuudha. Annaa fuulli kiyyammoo karaa kana wanna na ta'e hin beeku qorra ta'e ganama si'aatii 10 ka'a. Amma kana dura biddeen 20 geessee jira. Amma immoo hamman tolchu rabbitu beeka. Akka achitti ganama kana wanni jedhame agartanii fuula kee si'a 10 ka'ashi. Annaa akkasii qoshi wanni waan ta'eef sinirraa fagaadhee jira. Hin argitani bilbila harka tokkoon qabachuu waan natti hin tolleeffanani biddeen ani tolche isinitti agarsiisa. Qoy gadi buusee hin mul'atu akkanattiin abiddaan hojjechaa jiran agartanii milaaqachiin jechuudha. Innaa baaldiiwwan kun immoo baaldii lixiin bubbukaa'u isinitti mul'ata natti fakkaata. Baaldii akkanaa sadiitu jira, tokko gara naan hin mul'atu jala jalaatti bukeeffattanii jechuudha. Tokko anarra tolchitasan biyaansoo xiqqaate guyyaa 3 guyyaa 4 bukaayee oolu wal maaliif midhaan yoo bukaa'e isinii barakatallee isinii bareedallee biddeessaallee isinii lallaafaa jechuudha. Kanaafuu akkasii kushiinan kiyya xiqqooshi bal'aadha garuu asirraan biifee duraanii tokko galchee asiin immoo komodiinoo meeshaatti jira waan ta'eef hedduu takka wanniidha hedduu takka sitti dhiphata namatti hin tolu. Nammoo viidiyoo si waraabu sibira hin jiru ofuma waraabbachuudha jechuudha. Kanaafuu sana siraata isinii waraabuu dhiisuu hin danda'a. Ijaaf qalbii irra na hambisa dhiifama naaf godhaan isiniin jechuu jaaladha. Innaa gaafa biyya galtanii ani ijoollee keenyatti waan himu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Amma suuqii san keessatti buskutii hin hojjennaa, chipsii hin hojjennaa, dinnicha jechuudha. Biddeen kana nan tolchaan asitti achitti ni gurgurama. Suuqiin ni gurgurama. Kurumbullaan tokkichi sun jira. Kanaan walitti dhufee hojii gaafa hojii tokko hojjettanis hojii takkitti sana achitti qabatanii taa'ina. Irra deddeebi'ee waan isinitti himu jechuudha. Isinii galee kurumbullaan sun meeqa furataa, suuqiin meeqa furataa warroonni ettaniin na gaafatan immoo viidiyoo isinii hojjedha. Wanatti tole har'aayyuu iddoo suuqititti isinii hojjechuu hin danda'ashi. Anaa miti kan bitee abbaa manaa kiyya bitee yeroo bitu sana meeqan bitte meeqan akkas goote waan akkasii atteeshinii kana hin qabuun isinii galaame ani hojjedhe ani bitee ani godhe wanni wal gaafan waan akkasii kana walirraa hin qabnu jechuudha. Wal marmarree walirratti qonyee maal jennu jechuudha. Biddeen irraa baasa. Okay, sorry. I'm sorry. Fixadhee jira. Halkan ka'ee tolchee halkan
ka'ee tolcheen fudhatee deeme beektaa inni waan buskutii achitti hojjetuuf isaa 11 walakkaatti fudhatee deeme. Kanaafuu maa isaa 11 walakkaan darran ture daddafee annis waan hin jenne qoraan ammaa ganna kana namaaf hin boba'u beektanii daddafee namaaf hin boba'u na tursiise isaa 12 guutuudha daqiiqa 15 akkasitti irratti deeme. Deem fudhatee isinii galaa ganama kana namoonni safara sanitti wanni jedhanii wanni bitataniiru. Anna akkasii maalirra jira kurumbullaa warri na gaafattan meeqa qarshii suuqiin kun meeqan furata warri jettanii gaafattanii isiniif hojjedha viidiyoo gaafadha jechuudha. Anaa miti kan bite waan ta'eef. Kanaafuu akkamitti gaafa bittu san hin beektu maal jettu yoo ta'e immoo piroosesii akkasii namni gaaf tokko waan tokko kana meeqan goote inni akkasitti waan wal gaafadhee akkasitti atteeshiniitti kennuu miti kan hojjenne walumaan hojjenne waluma beekna waan ta'eef. Kanaaf dhiifaman siniin jedha viidiyoo kophaatti siniif hojjedha. Kanaafuu hojii tokko gaafa galtanii ilaa ni si'aatiin kun si'aatii itti bashannananii dhugaan siniin jedha madaa'ana lamii. Kan yoo na amantan jechuudha. Si'aatii itti firii taatee, si'aatii itti firiidemii argattee, deemtee, iddoo adda addaa deemtee bashannantee, maal jettee san jettee ganda san jettu si'aatii sanii miti. Dhugaan siniin jedha. Jireenyi ofuma keetii ooltee bultee jiraattuu hedduu takka ulfaata. Maal seetan? Biyya kana keessatti akka biyya san jirtuu miti. Saamunaan ni jira. Sirni namaa ni jira. Duuti namaa ni jira. Gammachuun namaa ni jira. Gaddi namaa ni jira. Achi gaafa dhaqxu sana baasii baasta. Sinii galee ama kanaaf jennaan baasii sana immoo yoo itti hojjette malee yoo itti argatte malee kanuma qabdu sana yoo baaste ani dhugaan siniin jedha ji'a lamatti haga baase yeroo isinitti hime dhugaadhaan jettan. Ji'a lama keessatti haga baase qarshii haga baase yeroo isinitti hime dhugaadhaan ani jettani. Kanaaf jennaan akkuma galtaniin sammuun keessan maal hojjedhu kana waan hojjedhu kana birattu maalan hojjechuu danda'a. Kana hojjechuu danda'atanii atteeshiniitti kennuu qabdanii. Namni tokkorraa osoo munii argate tokkorraa sumuni argate tokkorraa sumuni argate walitti meeqa taati birrii takka taati jechuudha. Sumuniin afurii birrii tokko ta'a jechuudha. Kanaaf waanuma tokkicha san immoo qabatanii yoo teessanii yeroon sunumaa deema waan sumunuma takkittii san taati. Sinii gala waan adda addaa sana hojjechuudhaaf immoo waa sin barbaachisu waan ittiin hojjettan. Namni har'a gizee har'a rakkanne mee birrii nuu kennite namni gazzaba sii kennu jiru. Fira kee haa ta'u, dhalaata kee haa ta'u, gwaaddanyaa kee haa ta'u namni gazzaba sii kennu jiru. Kanaaf waan keessa walitti qabadhaa ta'u hojii keessan uummadhaa hojii keessa irratti jabaadhaa siniin jechuu barbaada. Hojiin nama saalfachiisu waan ta'eef. Kalee achii dhuftee har'a kana faxaffattee har'a kana gootee har'a dantaa akkasii wanni akkasii sammuutti hin fudhatina. Jiraachuuf koshiina namaa keessa hojjedha. Jiraachuuf shintibeetii namaa dhiqu. Jiraachuuf diqaala gandaa guddisaa turta waan ta'eef biyya kee irratti jiraachuuf waan ta'eef hojiin hojiidha hojjedhu zanaadhii jiraadhu. Kanaaf yoo gadi baatu zanaattee jiraata gaafa hojii kee hojjettu san immoo zararra kamtee jiraata. Kuni biizinasii mataa keetitti jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu atteeshinii hojii keessanitti kennaa siniin jechuu barbaada. Biddeen irratti naalaa gubate biddeen irraa baafadha. Okay. Annaa akkasii jajjabaadha hojii keessanitti siniin jedha bakka jirtanitti rabbi fayyaa sinii haa godhu. Kiyyammoo kina kana. Okay. Ayyachu. Akkasii osoo taa'ee haasa'uu kana biddeen tokkichi kun na jalaa goggoge rakkina hin qabu. Annaa akkasii rabbi fayyaa sinaa godhu naaf galatooma jiraadha. Like share godhuun dagatinaan siniin jedhan. Finniisni akkanatti natti babayemmoo beekuu hin dandeenye maaliif akka ta'e akkas fakkaata. Dinnicha bituun hannaqa sinitti agarsiisa dinnicha chipsee jechuudha. Dhumee jira waan ta'eef har'a bituun hannaqa gaba. Achumaa sinitti agarsiisa gabaa hojja duree jechuudha maal akka fakkaatu. Achumaa sinitti agarsiisa lixii fuula kiyyarra jira soori ofumaatti facaasa hoggaan hojjedhu. Annaa akkasi galatoomaa hedduu siin galateeffadha like share godhuun hin raaffatina. Hojiin naman saalfachiisu waan sin itti gortan hojjedha. Firiitaa jiraadha zanaadha jiraadha. Asruftanii wayaa qayyartanii shaantaa qayyartanii caammaa qayyartanii minniq itti karaarra chigaari minniqsii godhaa jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu zanaadhaa ta'u hojii keessan gadiidhaa ta'u waan qabda situu beeka waan hojjettu situu beeka jireenya kee situu beeka
hojii keessan hojjedhaan isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo biraatti naga walitti deebinutti daqiiqaan isinitti dheeratee jira. Galatoomaa turtii gaarii. Har'a wannatti tola viidiyoo hojjettan isiniif hojjedha gaafii keessanii isinii dubbisee jira. Warroonni koomentii gaarii naa barreessitan immoo iddoo akkasii galateeffadha. I love you isiniin jedhee jira. Like share godhuun narraa faatii. Ciao.